memorii keenya ilaaluu dandeenya. Data hammamii akka qabannee jiru jechuudha. Shama agar ka fuunii jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila kun baga nagaan deebitanii arras waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis appilikeeshinii waa'ee bilbila keenyaa guutummaatti odeeffannoo nuuf kennudha. Appilikeeshinii kana kan isin irraa argattanii Play Store irra seentanii My Android jettanii search gootu. Erga inni search godhe isinii fidee install isa jedhu tuqxanii sana booda erga inni fidee open isa jedhu tuqxu. Open gaafa jedhu kallattiinumaa keessa isin seensisaa sana booda keessoon isaa kana fakkaata jechuudha. Jalqaba irratti maal nutti agarsiisa? My Phone Apps yookaan immoo appilikeeshinoota bilbila keenya irratti fe'amanii jiranidha. As keessa appilikeeshinoota jiran maal ilaallee yookaan uninstall maal gochuu dandeenya jechuudha. Memorii keenya ilaaluu dandeenya. Data hammamii akka qabannee jiru jechuudha. Foonii irratti fi SD card irratti jechuudha. Internet speed data, internet data usage, internet speed, internet maal jedhee informationota baay'ee nuuf kaa'a. Kunoo kaameraa information, screenshot keessa seentanii illee screenshot akkamitti akka godhamu kan keessan akkasiin screenshot yoo isin ta'uu didee more options jedhanii hamma filannoo afuriitti jira waan ta'eef isa keessa illee seentanii ilaaluu dandeessu. Screen size isa jedhu keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Dhiifama si'a tokko advertisement irratti isin gadhiisu online irratti waan gaafa ilaaltanii kanaaf kanadha. Sana booda screen density isaa ilaaluu dandeessu. Screen density isaa kan koo extra high dha. RAM isaa keessa seentanii ilaaltu. RAM isinitti agarsiisa. Android version isaa keessa seentanii ilaaltu. Waan baay'ee bilbila bituudhaaf waan baay'eedhaaf isin gargaara waan ta'eef gaafa bilbila bittanillee appilikeeshinii kana yoo isiniif eeyyaman irratti fe'attanii waa'ee bilbilichaa guutummaa guutuutti information yookaan odeeffannoo isaa isiniif kennuu danda'a jechuudha. Har'a kanuma isinitti agarsiisuudhaaf kanan dhufee viidiyoo kosattaanu akkamitti suuraa keenya jalaa background akkamitti akka balleessinu isinitti agarsiisa. Viidiyoo sana ilaaluu dagatinaa. Malumaatti waan daawwattaniif galatoomaa. Nagaatti.